sababa maaliif daa'imman qufa'u yookaan maaltu daa'imman akka qufan taasisa. Akkam jirtu glycolic acid yeroo akkam jirtu lamiko nagaakisanii an Dr. Salam Tafariin jedhama ogeettii fayyaatiin odeeffannoo adda addaa fi barumsa adda addaa waa'ee fayyaadhaa wal qabatee dhaga'uu barbaaddu taanaan subscribe gochuun maatii ta'uu hin dagatina. Har'a immoo maaliif daa'imman qufa'u sababa maaliif daa'imman qufaasisaa san jedhu sanitti himaa na waliin tura. Egaa sababni daa'imman yookaan ijoolleen itti qufan adda addaatu jira. Kanas tokko tokkoon sanitti hima. Inni tokkoffaan asmaa yookaan ijoollee waggaa 5 gadi jiran irratti hyperreactive airway disease jenna. Asmaan kun maali jechuu dandeessu? Asmaan yeroo sombii waan isaaf hin taane yeroo itti dhufu yookaan waan isa miidhuuf yeroo itti dhufu sombii garmalee baay'ee dhiphata. Egaa yeroo akkasii asmaa jenna. Dhibeen kun mallattoo adda addaa qaba. Hafuura baafachuun ni dhorkaa, hafuura fudhachuun ni dhorkaa. Yeroo hafuura baafatan sagalee akkasii ni dhaga'u. Yeroo hafuura baafatan sagaleen akkasii ni dhaga'ama. Akkasumas qufaa gogaa ta'e yeroo dheeraaf irra jiraata. Keessattuu qufaan kun naannoo galgalaa baay'ee itti cima. Egaa mallattoowwan kun jiru taanaan mallattoo dhibee asmaa agarsiisa. Inni lammaffaan immoo dhibee Croup kan jedhamudha. Croup jechuun maal jechuudha? Infekshinii tiraakiyaa fi larynxidha. Tiraakiyaa fi larynxiin maal sanitti fakkaata? Qaama qilleensa funyaanii fi afaan irraatii fuudhanii gara sombaatti kan dabarsanidha. Yeroo infekshinii qaama kanaa jiraatu dhibee Croup jedhamu nutti fida. Mallattoon dhibee Croup kun immoo maal sanitti fakkaata? Qufaa ni qabaatu. Qufaan isaanii yeroo baay'ee waan akka sareen yeroo duttuu fakkaata. Mee dhaggeeffadhaa. Qufaa akkasii ni qabaatu. Sakandii muraasa ta'eef immoo hafuura fudhachuu ni dhorkaan, hafuura fudhachuu ni dadhabu. Akkasumas sagaleen isaanii jijjiiramuu danda'a. Sagaleen isaanii waan akka furdachuu fa'aa ta'uu danda'a. Mallattoowwan akkasii jira taanaan dhibee Croup kan jedhamu nu agarsiisa. Inni sadaffaan dhibee bronchiolitis jedhamudha. Bronchiolitis jechuun maal jechuudha sanitti fakkaata? Bronchi yookaan ujummoo qilleensa somba keenyatti dabarsan yeroo inflammationiin jiraatudha. Yeroo inflammationiin jiraatu ujummoowwan kun garmalee dhiphatu. Karaa kanaan dhibee bronchiolitis jedhamu fidaa jechuudha. Dhibeen kun daa'imman waggaa 2 gadi ta'an irratti baay'ata. Mallattoo adda addaas ni qabaatu. Mallattoowwan akka hafuura fudhachuu, baafachuu ni dhorkaanii, qufaa gogaa ta'e qabaatu, furiin itti baay'ata. Mallattoo akkasii ni qabaatu. Inni afuraffaan nimooniyaa yookaan naannoo keenyatti saambaa michuu jedhama. Nimooniyaan maali jechuu dandeessu? Nimooniyaan infekshinii sombaa yeroo jiraatudha. Infekshiniin kun sababa vaayirasiidhaan, baakteeriyaadhaan, paarasaayitii adda addaadhaan dhufuu danda'a. Nimooniyaa kanaaf immoo maaltu saaxilaa yoo jennee waan adda addaa jiru. Ijoollee yeroo baay'ee malnutrition yookaan nyaata ga'aa hin arganne, hanqina nyaataa qaban salphaadhaan dhibee kanaaf saaxilamuu danda'u. Lammaffaan immoo ijoollee talaallii hin fudhanne yookaan immoo vaaksiinii hin fudhanne salphaadhaan dhibee kanaaf saaxilamuu danda'u. Inni sadaffaan ijoollee dandeettii dhibee damdamachuun isaanii baay'ee gadi bu'aa kan ta'e. Fakkeenyaaf ijoollee HIV qaban yookaan kaansaris ta'uu danda'a. Namoota akka kanarratti chaansiin dhibee kana qabaachuu baay'ee bal'aadha. Akkasumas ijoollee dhibee rickets kan jedhamu qabu taanaan dhibee rickets jechuun hanqina vaayitaamin D'dhaan kan dhufudha. Akka suuraa kanarratti argaa jirtanitti lafeen isaanii kana fakkaata. Dhibee kana qabu taanaan karaa salphaa ta'een nimooniyaaf saaxilamuu ni danda'u. Inni dhumaan immoo dhibeewwan adda addaa yoo jiraate fakkeenyaaf akka dhibee onnee yoo jiraate, dhibeen sukkaaraa yoo jiraate, dhibeen sombaa kan biraa fakkeenyaaf kan akka TB yoo jiraate, dhibee dabalataa nimooniyaa kanaaf karaa salphaa ta'een isaan qabuu danda'a jechuudha. Mallattoon dhibee nimooniyaa maali? Yeroo baay'ee ijoolleen kun qufaan ni qabaatu. Hafuura fudhachuun, baafachuun baay'ee itti cimaa. Yeroo hafuura fudhatanii baafatan lafeen laphee isaanii waan akka gara keessaa gadi lixuufaa fakkaata. Nyaata jibbisiisaan yoo harma hodhan ta'e immoo harma akka hinnooni godhaanii baay'ee nyaata jibbisiisaanii appetaayitii isaanii gadi bu'aa. Dabalataan immoo ni aaduu yookaan giraantiin kan jennu. Yeroo saambaa michiin kun yookaan nimooniyaan kun hedduu garmaniitti cimu bifti qaama isaanii ni jijjiirama. Keessattuu naannoo hidhii isaanii, naannoo harka isaanii gara bifa biluu bilaakiitti waan akka gurraacha ta'etti jijjiirama. Egaa dhibeen kun mallattoo akkasii ni agarsiisa. Inni shanaffaan dhibee foreign body inhalation kan jedhamudha. Dhibeen kun maal sanitti fakkaata? Ijoollee yeroo baay'ee
waan adda addaa xixiqqoo nyaatas ta'uu danda'a, meeshaa xixiqqoo adda addaas ta'uu danda'a. Yeroo afaan isaanii keessa kaa'an nyaatni kun wantoonni xixiqqoon kun gara ujummoo nyaataa deemuu kan qabanii garuu akka tasaa gara ujummoo qilleensaa gara sombaa yeroo deeman dhibee akkasii fiduu danda'a jechuudha. Mallattoon dhibee kanaas qufaan akka tasaa ta'e ni jiraata. Yeroo baay'ee qufaan suutaan caalaa deema garuu kuni akkuma tasaa qufaan isaaniitti dhufa baay'ee garmalee qufa'u bifti qaama isaanii ni jijjiirama waan akka gurraacha ta'a siyaanosis kan jennu waan akka nama hudhamee fa'aa ta'uu danda'u jechuudha. Egaa mallattoon akkasii jira taanaan dhibee foreign body aspiration jedhamu agarsiisaa jechuudha. Inni jaaffaan immoo dhibee pertussis kan jedhamudha. Egaa dhibeen kun baay'ee kontaajiyasidha. Kontaajias jechuun baay'ee namarraatii namatti daddarba. Mana tokko keessatti ijoolleen hedduun dhibee kanaaf saaxilamuu danda'u yookaan immoo ijoolleen naannoo dhibee kanaaf saaxilamuu danda'u. Mallattoon dhibee kanaa yeroo jalqabaa ijoolleen kun furrii ni qabaatu, ho'ina qaamaa ni qabaatu, xiqqoo turii immoo qufaa ni qabaatu. Qufaan isaanii whooping cough jedhama. Mee kana dhaggeeffadhaati deebi'a. Qufaan isaanii kana fakkaata. Egaa ijoolleen kun erga qufaanii boodamoo akkuma nama nagaatti akkuma nama hin dhukkubnetti deebi'anii immoo taphatu. Ammas ni qufa'u deebi'anii taphatu. Dhibee warra kaan irratti qufaa yeroo jiraatu ijoolleen amalli isaanii jijjiirama. Amalli isaanii waan akka irritable ta'u garuu asirratti immoo qufaanii qabaatu xiqqoo turanii ni taphatu. Fairy milk? William, would you like some fairy milk in your cake? Yeah. Qufaanii qabaatu akkuma nagaatti taphatu achi qufaanitti deebi'a. Dabalataan immoo erga qufaanii booda immoo ni haqqisu. Dabalataan immoo dhibeen kun yeroo itti caalaa deemu qaamni isaanii gara bifa gurraachaatti yookaan buluu bilaakitti jijjiiramuu danda'a. Akkasumas ho'ina qaamaa ni qabaatu. Egaa dhibeewwan adda addaan baay'een adda addaas jiru. Isa yeroo biraa qabadheensa ni dhiyaadha kan qufaa ijoollee irratti fidanii jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka TB, dhibee onnee warra akkasii hedduun isaanii jiru. Akkasumas qufaa yookaan qorra kan jennu common cold kan jennu sun jira. Egaa dhibeewwan hafan kana yeroo biraa viidiyoo biraa irratti qabadheensa ni dhiyaadha. Muraasa kan ta'e isinitti himee jira. Gaaffii biraa yoo qabaattanis comment section jalatti na barreessaatii wajjin barannaa torbee dhufaan wal agarruutti nagaatti.